imalli isaan bara kanas taasisaa jiran imala gaarii fi hawwataa ture. Deeggartoota kilabichaafis miira gaarii fi abdii guddaas kan uume ture. Sochiin isaan akka gareetti dirree keessatti mul'isaa turan ammoo fagoof akka eegaman isaan taasise. Joominni isaan taphoota gurguddoo irratti mul'isanis onnee jaallattoota kilabichaa boqaachise. Imala milkii taasisuufis abdaachise. Taphootaas dhiyoo taasiseen osoo hin eegamin ga'umsa gadaanaa mul'ise. Kun ammoo deeggartoota kilabichaaf shakkii fi sodaa guddaas kan uume ture. Dhugaadha. Pirimeer Liigiin Ingilaand liigota gurguddoo Awurooppaa kan caalaa morkii cimaa fi hawwataan kan keessatti mul'atudha. Akka salphaatti injifannoo goonfachuunis ulfaataadha. Irra deddeebiin saanduqa goolii garee faallaa keessatti argamuun kan isaan hin rakkisne ijoolleen Arteetaa garuu carraa argame galchiitti jijjiiruun daran waan itti ulfaatte fakkaata. Kanaaf ammoo Zagaanars morkataa cimaa ta'e akka itti fufu yoo yaadame leenjisaan kilabichaa Mikel Arteetaa ariifatee taphataa Saara dura akka gaariitti goolii oomishuu danda'u gara kilabichaatti fiduu qaba gaaffiin jettu ta'uun eegalteetti. Maqaan isaaniis yeroo ammaan kana taphattoota hedduu waliin ka'uurratti argama. Dheebuun deeggartoota kilabichaa deebaaf qaban daran guddaadha. Zagaanars dheebuu deeggartoota isaa guutuuf tarkaanfii akkamii fudhata? Taphoota hafan irratti soo ga'umsi mul'isu maal fakkaata? Gaaffii yeroo deebistudha. Zinchenko!